Akka mooltaan hordoftoota Rookiibsa Akaadaamii Herreega Barnoota Lammummaa kutaa 8ffaa kutaa itti aanu qabannee dhiyaannee irra jiraatu afur irratti ijaarsi nageenyaa ka jedhu ilaallaa. Ijaarsi nageenyaa maayinii ka jedhu nageenya kamiin ijaarsi nageenya kamiin argama ka jedhu asirratti ka ilaalu ta'a jechuudha. Ijaarsa nageenyaa jechuun adeemsa osoo walitti bu'iinsi hin raawwatiin yeroo raawwataa jiruu fi erga walitti bu'iinsi ta'ee booda geggeeffamudha jechuudha. Ijaarsa nageenyaa ka jennu kun tokko osoo nageenyi walitti bu'iinsi hin uumamin ka geggeeffamudha. Inni lammaffaan erga yeroo walitti bu'iinsi sun raawwatamaa jirutti ka geggeeffamu. Inni sadaffaan immoo walitti bu'iinsi erga geggeeffame booda wanta raawwatudha jechuudha. Ijaarsa nageenyaa ka jennu kuni walumaa galatti ijaarsi nageenyaa walitti bu'iinsa hiikuu qofa irratti hin daanga'u jechuudha. Akkasuma gochaalee walitti bu'iinsa fidan ittisuu, nageenya waaraa fi itti fufiinsa qabu fiduu of keessatti hammata yookiin of keessatti qabatee jira jechuudha dandeenya jechuudha. Kunis adeemsa walitti bu'iinsaa dursanii yeroo walitti bu'iinsi ta'aa jiruttii fi erga walitti bu'iinsi gara gochaatti jijjiirame booddee guutummaatti nageenya buusuu ka agarsiisudha jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Egaan ijaarsa nageenyaa hokkara diigumsa qisaasa'ina qabeenyaa xiqqeessuu fi nageenya waaraa fi walitti fufiinsa qabu fiduu irratti illee ka xiyyeeffatudha jechuudha. Yeroo lammiilee fi qaamotni hawaasaa sadarkaa adda addaa irratti argaman hundi dirqama isaanii bahan ijaarsa nageenyaa bu'a qabeessa ta'a jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Ijaarsa nageenyaa keessatti lammiileen aadaa heddumina kabajuu horachuu ni qabu jechuudha. Heddumina walii kabajuu fedhii waloo fi bu'aa olaanaa ni jajjabeessa jechuudha. Ijaarsi nageenyaa dabalataan garaagarummaa sanyii, afaan, amantaa, yaada, amala hawaasummaa fi ilaalcha siyaasaan wal danda'uun nageenyaaf tasgabbii galmaan gahuu keessatti illee qooda ol aanaa ni qabaata jennee kaasuutii ni dandeenya jechuudha. Gama biraadhaan barbaachisummaan ijaarsa nageenyaa hoo maal fa'i jennee kan ilaallu yoo ta'e, barbaachisummaan ijaarsa nageenyaa dhimmoota ijaarsi nageenyaa barbaachisaa taasisan isaan ijoo maal fa'i jennee kan ilaallu yoo ta'e, walitti bu'iinsi uumamee jiru akka hin babal'anne ittisuu fi bakka hin jirretti immoo akka hin uumamne ittisuudha jechuudha. Ijaarsa nageenyaa kanneen ijoo warreen jennu keessa dhimmoota ijaarsa nageenyaa warreen ijoo jennu keessa jiruuf jireenya hawaasaa keenya keessatti nageenyaa fi tasgabbii uumuuf illee qooda ni qabaata jechuudha. Dabalataan lubbuu baduu fi qabeenya manca'uu malu baraaruullee ni dandeenya. Tokkummaa uummataa cimsuu fi sirna dimokiraasii dagaagsuuf illee barbaachisummaan ijaarsa nageenyaa murteessaadha jechuudha. Baasii walitti bu'iinsaaf ooluu fi qabeenya manca'e deebisuuf ba'ullee ni hambisa jechuudha. Maaltu nageenya yookiin nageenyi ka jiru yoo ta'e jechuudha. Egaan ja'a tuqaa shan irratti immoo ka argannu jaarmaalee xabboo walitti bu'iinsa hawaasaa hiikan maal fa'i ka jedhu ilaalla jechuudha. Egaa jaarmaaleen xabboo walitti bu'iinsa hawaasummaa hiikan hedduun ni jiru. Tooftaalee aadawaa yookiin bifa aadaan walitti bu'iinsa furuuf gargaaran keessa hawaasa keessatti baay'ee jaallatamoo kan ta'an ni jiru jechuudha. Adeemsa walitti bu'iinsa kara jaarmaalee kanaan hiikuu qaamota wal dhaban adabuu osoo hin taane araarsuu irratti illee ka xiyyeeffatudha jechuudha. Maal gochuudha? Jaarmaaleen xabboo ni adabu osoo hin taane walitti bu'iinsa kana bifa araaraan furuuf yaalanidha jechuudha. Tooftaa kana keessatti dhimmi ijoon yaada dhiifamaa qabaachuu fi murtoo maanguddootaa kabajuudha jechuudha. Maal qabaachuudha? Yaada dhiifamaa qabaachuu fi murtoo maanguddootaa maal gochuudha? Kabajuudha jechuudha. Egaa murtoo araaraa adeemsa kanaan darbus qaamota mootummaa fi hawaasa biraatti beekamtii fi fudhatama ni qabaata jechuudha. Biyyi keenyas dhaabbilee hawaasummaa xabboo walitti bu'iinsa hawaasummaa hiikuuf gargaaran hedduu ni qabdi jechuudha. Dhaabbileen xabboo walitti bu'iinsa hawaasaa keenya keessa jiru furuuf gargaaran keessa isaan muraasa akka asii gaditti ka ilaallu yoo ta'e, tokkoffaarratti ka argannu jaarsummaadha jechuudha. Jaarsummaan gosa jaarmaalee xabboo Oromiyaa keessatti yookiin immoo biyya keenya keessatti argaman keessa isa ijoo fi isa tokkodha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Jaarmaaleen xabboo Oromoon wal dhabdee ittiin furatu keessa jaarsummaan isa tokkodha. Jaarsummaan rakkoo maatii hiikuurraa kaasee hanga rakkoo biyyaa furuutti gahee guddaa ni taphachuu danda'a yookiin gahee guddaa buusuutii danda'a jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Keessattuu uummata Oromoo biratti wal dhabdee fi walitti bu'iinsi sadarkaa kamittuu uumamuu dura walitti bu'iinsi hawaasa keessa uumamu ollaaf ollaa gidduutti uumamu maatii gidduutti illee uumamu jaarsummaan furama jechuudha akka aadaa Oromootti jechuudha. Namni jaarsummaan filatamu nama umriin isaa deeme yookiin raage ka dulloome jechuudha. Dhugaaf kan buluu fi muuxannoo kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Nama muuxannoo jaarsummaa qabu nama umrii dheeraa jiraate ta'uutii qaba. Sababni isaas namni umrii isaa keessatti tooftaa fi obsa ittiin rakkoo tokko furu barachaa
adeema waan ta'eef jechuudha. Dabalataanis hawaasa gidduutti fudhatama nama qabuu fi hubannoo ogummaa kan qabu ta'uutii qaba jechuudha. Egaa murtii kennuu kan danda'uu fi icciitii eeguus nama danda'u ta'uu qaba jechuudha namni jaarsummaadhaaf filatamu kuni jechuudha. Dabalataan jaarsummaan jiruu fi jireenya hawaasaa guyyaa guyyaatti guyyaa keessatti gahee kan qabuu fi sochii hawaasummaa siyaasaaf diinagdee keessatti illee qooda guddaa taphata jechuudha. Jaarsummaan aadaa Oromoo fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti karaa ittiin waldhabdee hiikan keessa isa hangafaati jechuudha. Aadaa fi bulchiinsa sirna gadaa Oromoo keessatti jaarsummaan kan hangafaati jechuudha. Akka waliigalaatti jaarsummaan waldhabdee gama hawaasummaan, gama diinagdeen, gama siyaasaan jiru hiikuudhaan hawaasa tajaajila kan turee fi tajaajila kan jiru ta'uu isaa hubanne akka aadaa keenya gaarii kanatti sirnaan itti fayyadamuu qabna yookiin dhimma itti ba'uu qabna jechuudha. Akkuma amma argaa jirru jaarsoliin muka jala taa'uudhaan yeroo rakkoo furuudhaaf jedhan marka harkatti qabatanii kan arginudha jechuudha. Walitti bu'iinsa furuuf tooftaa isaan ittiin deemanidha. Inni adda biraan kan argannu tooftaa jaarmaalee xabboo keessaa shimgilinnaadha. Shimgilinnaan tooftaa uummati Amaaraa biratti walitti bu'iinsi karaa maanguddummaa fi araaraan itti hiikamu keessaa isa beekamaadha jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti shimgilinnaa yookiin irqa jedhama jechuudha. Shimgilinnaan jaarsota biyyaa qaamota wal dhaban walitti fiduun kan araarsuu danda'anidha jechuudha. Egaa shimgilinnaa wal dhabdee hammaataa hariiroo waliin jiraachuu hiriyoota ka ollaa ka maatii fi ka hawaasaa furuuf qooda ol aanaa qabanii ni qabaata jechuudha. Rakkoowwan hawaasa gidduu jiran, uummata gidduu, maatii gidduu jiran furuuf ka gargaaruu fi namooti gargaaru jaarsoliidha. Qaamotii wal dhaban lamaan dhaabbatanii dhiifama yeroo araaraaf wal bukkee dhaabbatan kan agarsiisudha jechuudha. Inni adda biraan caalatti argannu guurii fi shiirii kan jennudha. Guurii fi shiirii maayini uummata Sumaalee biratti kan beekamu jechuudha. Naannoo Oromiyaatti jaarsummaadhaan, naannoo Amaaraatti shimgilinnaa yookiin irqi jenna. Naannoo Sumaaleetti immoo guurii fi shiirii kan jennu kana arganna jechuudha. Uummati Somaalees tooftaa itti walitti bu'umsa furatan kan mataa isaanii guurii shiirii jedhamu kana ni qabu jechuudha. Egaa shiirii jechuun mana maree jaarsolii gosa tokkooti. Guuriin immoo mana maree gosa lamarraa walitti kan dhufe walitti dhufanii walitti qabamu ugaazota gorsitoota qomoo geggeessitoota gosaati jechuudha. Ugaazota jechuun karaa manneen amantii isaaniitiin kan jiran jechuudha. Qaama tokko qofatu wal lolee taanaan gosa shiiriirraa walitti dhufu, qaama lama taanaan guurii ta'a jechuudha yookiin bakka lama kan walitti dhufan jechuudha. Isaan kunis ugaazota, gorsitoota qomoo fi geggeessitoota gosaa jennee bakka kanatti isaan qoodutti dandeenya jechuudha. Haala kanaan rakkoo naannoo isaaniitti mudate furuu danda'u. Guuriin hawaasa naannoo bakka bu'uun dhimma nageenyaa irratti geggeessitootaaf gorsa kanneen kennanidha jechuudha. Guurii warra kamna hawaasa naannoo keessa jiraatan sana yookiin maatii keessa jiraatan sana bakka kan bu'an yoo ta'u, dhimma nageenyaa irratti geggeessitootaa fi kan gorsa kennuu danda'anidha jechuudha. Akkasumas dhimmoota walitti bu'iinsa hiikuu irratti geggeessitoota biyyaa gargaaruun gahee guddaa warreen taphatanidha jechuudha. Warreen guurii jennu kuni. Egaa inni adda biraan asitti arginu yajookaa kan jennudha. Egaa yajookaan immoo akkuma jaarmaalee xabboo warra olitti ilaalle warreen guurii, shiirii, irqii yookiin shimgilinnaa fi jaarsummaa. Yajookaanis jaarmaalee xabboo uummata Guraagee biratti kan beekamuu fi walitti bu'iinsa hiikuuf kan nu gargaaru jechuudha. Kunis jaarmaalee uummata Guraagee hunda of keessatti kan hammatudha jechuudha. Ergamni isaa sirna karaa aadaatiin walitti bu'iinsa hiikuun hariiroo gaariin uummata gidduutti itti fufinsaan akka jiraatu taasisuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Seera qabeessummaan jaarmiyaa yajookaa seera aadaa Guraagee Kitchahaa jedhamu irraa madda jechuudha. Seera qabeessummaan jaarmiyaa yajookaa akka aadaa Guraageetti seera Kitchahaa jedhamu irraa kan madde ta'uusaallee hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kitchahaan jechuun sirna uummata Guraagee biratti hariiroo namoota gidduutti jiru hoogganuudha jechuudha. Kitchahaan mala hariiroo namoota gidduu jiru tooftaa ittiin hooggannu yookiin mala ittiin hoogganuu dandeenyudha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Irratti yajookaatti aansinee yajookaa ilaallirra, shimgilinnaa yookiin irqii ilaallirra, guurii fi shiirii ilaallirra Affaar Maadaa kan jennu arganna jechuudha. Affaar Maadaan immoo sirna jaarsummaa yookiin immoo sirna namoota walitti bu'an araarsu naannoo Affaarotaa keessatti kan argamudha jechuudha. Maadaan jaarmiyaan sirna seera aadaa Affaarotaa yoo ta'u, akka madda sirna bulchiinsaa fi heeraatti tajaajiluun walitti bu'iinsa kamiyyuu furuuf kan nu tajaajiludha jechuudha. Affaarotni tooftaa karaa aadaatiin walitti bu'iinsa furuuf bu'a qabeessa jedhanii amanu jechuudha. Maal akka ta'uuf
bu'aa qabeessa akka ta'uuf itti amanamee kan raawwatanidha jechuudha. Adeemsa sirna maadaa keessatti bu'insa ittisuu fi hiikuuf keessatti Affaaronni gaggeessitoota gosaa fi hooggantoota amantaa ni fayyadamu jechuudha. Sirna maadaa keessatti egaa haala kana rakkoo hiiku jechuudha. Gaggeessitoota amantaa fi hooggantoota amantaa fayyadamuutiin jechuudha. Egaa xumura irratti gurunfaadha kan nuti ilaallu. Gurunfaa kana keessatti egaa tooftaalee ijoo ittiin walitti bu'insa hiikuuf gargaaran ilaalamee ilaafilameedhaan maanguddummaa fi adeemsa jaarsummaadhaan akka ta'e ilaalleerra. Jaarmaalee xubboo Itoophiyaa keessatti kanneen argaman kanneen akka jaarsummaa, shimgilannaa, erqee, guurii fi shiirii kanneen jiran kanneen biroo bal'inaan ilaalleeti jirra jechuudha. Yejookaa fi maadaa akka jedhu kana bal'inaan ilaalleeti jirra. Amma gara gilgaala xumura boqonnaa kanaatti kan darbinu yoo ta'e dhugaaf sobaadha jechuudha. Walitti bu'iinsi gaaffii tokko farratti kan argannu walitti bu'iinsi garaagarummaa yaada fedhii hawaasaa keessatti uumamu galma gahuu dhabuurraa dhufa jedha. Kunis deebiin isaa soba ta'a jechuudha. Inni walitti bu'iinsi garaagarummaa yaada fedhii hawaasa keessatti uumamu galma gahuu dhabuurraa dhufaadha, dhugaadha. Maaliif fedhiin hawaasaa galma waan sirrii deebii sirrii kan argataa hin deemne yoo ta'e madda walitti bu'iinsaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Gaaffii lammaffaarratti kan argannu adeemsi namootni wal dhaban giddugalummaa qaama sadaffaa malee dhimma isaanii mariin xumuratan jaarsummaa jedhama. Kun sobadha jechuudha. Namootni wal dhaban giddugalummaa qaama sadaffaa malee jechuun qaama sadaffaan giddugale jechuun jaarsummaa taa'amaa jira jechuudha. Qaamoti kanaafuu sobadha jechuudha. Inni sadaffaan dhaabbileen xabboo walitti bu'iinsa hawaasaa keessatti uumame furuuf shoora olaanaa taphatu jedha. Kun dhugaadha. Dhaabbileen xabboo kanneen akka jaarsummaa, shimgilinaa jennu kun shoora olaanaa qabu jechuudha. Hawaasa keessatti nageenya waarawaa ta'e buusuudhaa fi kanaafuu deebiin isaa dhugaadha jechuudha. Afuraffaarratti furmaata walitti bu'iinsaaf kennamu keessatti gartuun tokko mo'ataa yoo ta'u, gartuun tokko immoo mo'atamaa ta'uu agarsiisa jedha. Kun sobadha jechuudha. Rakkoo jaarsummaa yogguu taa'amu yookiin shimgilannaa yookiin yejookaa yogguu taa'amu qaama lamaanirraayyuu yaadii erga fuudhamee booda yaada sanarratti murtoon kennama waan ta'eef inni tokko mo'aa inni tokko mo'atamaa miti jechuudha. Haala sanaan walitti araarsuun hin danda'amu jechuudha. Yaada araaraa kan ta'u gama lamaanuu bifa madaalawaa ta'een kan gaggeeffamu yoo ta'edha. Inni itti aanee arginu gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e filadhu kan jedhudha. Fi tokkoffaarratti kan argannu jaarsummaa ilaalchisee sirrii kan ta'e isa kamiinuu jedha. Jaarsummaa ilaalchisee jaarsi murtoo kennuu danda'a. Jaarsi murtoo kennuu hin danda'u. Manni murtii xumuraa kenna. Hunda jedha. Jaarsummaa ilaalchisee sirrii kan ta'e kami kan jedhu kun jaarsi murtoo kennuu danda'a kan jedhu waan ta'eef haadha jechuudha deebiin isaa. Gaaffii lammaffaarratti kan argannu walitti bu'iinsa. Walitti bu'iinsi jiruuf jireenya keenya keessatti hafuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Jiruuf jireenya hawaasa keessatti walitti bu'iinsi hafuu hin danda'u. Kanaafuu kun sirriidha. Yeroo tokko tokko akka carraatti fayyada. Walitti bu'iinsi yeroo tokko tokko akka carraatti fayyaduuti maluu danda'a bakka tokko tokkotti. Kunis sirrii ta'uu mala. Sadaffaarratti karaa nagaan furamuu danda'a. Walitti bu'iinsa karaa nagaa furuu dandeenya. Kunis dhugaadha. Deebiin hunduu sirriidha jedha. Kanaafuu deebiin hunduu sirriidha ka jedhu yookiin irra ka jirudha jechuudha. Gaaffii sadaffaarratti kan argannu ijaarsa nageenyaadha. Egaa ijaarsi nageenyaa maali kan jedhu adeemsa walitti bu'iinsa furuu fi gara fuulduraatti akka hin mudanne ittisuudha. Dhugaadha. Adeemsa walitti bu'iinsi erga mudatee booda qofaa ittiin raawwatudha. Kunis dhugaadha. Dhaabbilee mootummaa qofa hirmaachisa. Ijaarsi nageenyaa adeemsa walitti bu'iinsa erga mudatee booda qofa itti raawwatudha. Qofa waan jettu kun akka inni soba ta'u gooti jechuudha. Qofa miti. Dhaabbilee mootummaa qofa hirmaachisa. Qofa kan jettu kunis asittis kufaa taasifti yaada kana. Deebiin hundadha jedha. Kanaafuu deebiin keenya isa irra jiru qofadha jechuudha. Kanaafuu jennee bukkee darbina. Afuraffaarratti kan argannu jaarmiyaaleen armaan gadii keessaa adda kan ta'e isa kami jedhee nu gaafataa maadaa, jaarsummaa, mana murtii, maanguddummaa kanneen as keessaa jaarmiyaan adda ta'e mana murtiidha. Manni murtii jaarmiyaa miti jechuudha. Maadaa, jaarsummaa, maanguddummaan kanneen jedhan garuu warreen jaarmiyaa jennu keessaa isaan ijoodha jechuudha. Inni adda biraan asitti gaaffii shanaffaarratti argannu yaadrimee nageenyaa ilaalchisee sirrii kan ta'e isa kamidha. Maal ilaalchisee? Yaadrimee nageenyaa ilaalchisee kan sirrii ta'e isa kamiinuun jedha. Dhiphinnii fi yaaddoon jiraachuu dhabuu, seerrii fi qajeelfamni hojiirra ooluu, waraanni jiraachuu dhiisuu hunduu deebiidha jedha. Yaadrimee nageenyaa ilaalchisee
sirriidha jechuudha. Seerriif qajeelfama jirra ooluu kunis sirriidha. Waraanni jiraachuu dhiisuu kunis sirriidha. Daadhaa jechuudha deebiin keenya. Nageenya ilaalchisee hunduu ka jedhudha jechuudha deebiin keenya. Egaan deebii gabaabaa kenne kan jedhu walitti bu'iinsi maaliif uumama kan jedhu siniyyuu beektu sababoota adda addaan walitti bu'iinsi uumamuutii ni mala. Hawaasummaa keessatti, maatii keessatti, biyya irratti hiriyaa fi hiriyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu ni mala. Ijaarsi nageenyaa maaliif barbaachisa jira? Ijaarsi nageenyaa gara rakkoo furuuf hiriyaa fi hiriyaa gidduutti, maatii fi maatii gidduutti, biyyaa fi biyya gidduutti rakkoo mudatee furuuf kan nu gargaarudha ijaarsi nageenyaa. Jaarmiyaaleen xabboo biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa furuuf gargaaran tarreessi jira. Naannaa Oromiyaa keessatti ijaarsummaa kaasuu dandeenya. Naannaa Amaaraa keessatti shimgilinnaa yookiin irqii kaasuu dandeenya. Naannaa Affaar keessatti maadaa kaasuu dandeenya. Jookaa kaasuu dandeenya naannaa Somaalee keessatti. Akkasuma guurii kaasuu dandeenya naannaa Guraagee keessatti. Haala kanaan tarreessuu dandeenya jechuudha. Egaan barattoota kutaa kana keessatti qabannee kan dhiyaanne kanumaan goolabnee jiru. Yeroo itti aanutti boqonnaa itti aanu qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga sanattuu turtii gaarii. Yaada qabdan, qeeqa qabdan toora koomentii keenyaa irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Hanga sanattuu turtiin keessan nagayaa haa ta'u.